نورة جروكوتي يا نورة الكواريتا إلا لسورة سرك يا فانباسنا دباتو قبا جالك نانوبتو نورة جروكوتي يا نورة الكواريتا إلا لسورة سرك يا فانباسنا دباتو قبا جالك نانوبتو توسيادو أدون Dite barite himan wayya jaalalate nkobana mite akka jaalalaaf si kudhamadha simboko kana afaan si faarfadha Galana gubbaa doonii jaalala na imalchiisa Asham dikoko karaan jaalatee yoom nama asarme boqotee ciisa Asham dikoko na nyaadha jedhu sagadaafatee ni natti mi'aawu Asham dikoko narrafa jedhu afataaf boraati naaf hin mijaa'u Asham dikoko narraffisu na fuuldura yaada naqee Marabba jadeen keessummeessa jaalala kee Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment jirtu isiniin jecha deebinee dhufnee jirra qophii keenya. Qarra jaalalaati. Qarri jaalalaa torbanitti kan isiniif darbuudha. Onnee jaalalaan kan miidhamte kan itti wallaannuu fi jaalala faloo dhabde kan falatti barbaadnu akkasumas immoo xalayaawwan daawwattoota keenya biraan barraa'ee nu bira dhaqqabee kan isaan biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa namoonni biyya kana keessa jirtanu biyya adda addaa keessa jirtanu kallattiidhaan dhuftanii seenaa jaalala keessanii ibsachuu warri barbaadan karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin quunnamuu dandeessu. Namoonni xalayaa immoo barreeffachuu dandeessanu karaa WhatsApp fi Telegraamiitiin akkasumas nu barreessuu dandeessu isiniin jenna. Sagantaan keenya dafee akkasuma bira dhaqqabuuf YouTube keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatina isiniin jenna. Akkuma kanaan dura torbeedhaan mata duree tokko qabannee kan isiniif dhiyaannu keessatti xalayaawwan daawwattoota keenya biraan barraa'ee nu bira dhaqqabe irratti xiyyeeffanne. Sabana kana yeroo dhiyeenya kanuma warroota adda fagaatan biyyi adda baastee kana ta'e akkam goona fageenya kana. Jireenyi biyya keenyaa kana fakkaata jechuudha namatti agarsiisa waan ta'eef dhugaa dubbachuuf taanaan hiyyummaan al tokko haa baddu hiyyummaan fageenyi dhiibbaa guddaa fageenyi kana kan fidu hiyyummaadha beektaa namni tokko biyya ofii keessatti abbaa manaa wajjiniin yookaan haadha manaa wajjin yookaan jaalallee wajjiniin tasgabbaa'ee jiraachuudhaaf waan tokko isa barbaachisaa waan sanfuru fageenyi dhufa hiyyummaatu bu'uura ammas fageenyi yoo jiraatte bar kun jiraannaan tikeeta murattee saa yaaddee bira dheeyxee deebita kanaafu sababni kun hundi hiyyummaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan seenaan hadhaa kanaan wal qabata nama wal jaallatu baay'ee wal jaallatu sababa jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf jettee abbaa manaa sii dhiistee kan biyyaa baatetti xiyyeeffata jechuudha. Kun bu'uurri isaa maalinni akkamitti yaaddeenii jirti jalqaba akkuma sirbaan jalqabne sana sirbi sun hanga ta'e wayii ibsa jennee yaanna waan ta'eef mee daawwattoota keenya sagantaa kana dhaggeeffanna. Haaga'u nagaan koo kan onnee irraa madde jaalallee koo kan of caalaa jaalladhu Fadlu Muhammadiif akkam jirtaa nagaa keeti ani yaada kee irraan kan hafe nagaa kooti ergan sirraa fagaadhee adeemee guyyaa yaadaan halkan abjuun narra marmaaraa oolte jaalalli kee natti cimeera hojiillee na wallaalchiseera fageenyee waan nama hin goone hin qabdu waan hundaanan obsa garuu si obsuu hin dandeenye suuraa keetiinan dubbadha garuu suuraan kee callisee ija keessa na laala sagalee keen akka raadiyoo dhaggeeffadha garuu ati nan dhageessu malee ofii nan gunguma takka waan waliin dabarsine yaadadheen gammada takka ammoo si biraa dhabamuu koo yoon yaadadhu imimmaaniin fuula koo dhiqa
maal qaba osoo hiyyummaan dhibamnaan si waliin ture hiyyummaan badduudha nama wal jaallatu walirraa fageessite fadluu koo insha Allah hunduu akkasittiinaaf ni jijjiirama wanne nu yaannes dhiheenyatti nuuf gunnaan ijaan wal arguuf deemna hangasitti nagaannaaf jiraadhu jaalallee koo fadluu Muhammadiif jimmatti kan argamu ana jaallattu isaa Aishaa Kadir Dubaay irraa jaalalletti koo si adeera michuu addaan baanee mukaa'eera qilleensi foolii kee afarseera nurgaa'eera qilleensi foolii kee afarseera nurgaa'eera lakkoofsa bilbila si ergeera duwwaa torbaa kudhan siin jedheera na markattaafee moo si ga'eera na markattaafee moo si ga'eera sabo suutume ani yaanni kee maaliif naagame adraa jaalalaa dafii kottume salaam aleikum suutume yaanni kee didee maaliif naagube adraa jaalalaa dafii kottume lubee yaanni kee didee maaliif naagube adraa jaalalaa dafii kotume adra jaalala fi kotume asham damma kulumin dararera sifudem bada gubana matera asham damma kulumin dararera sifudem bada gubana matera asham damma kunichima asham damma ichima korati asham damma sittima asham damma sittima kobati asham damma berber sabadula asham damma sawalakka kuma asham dammaku finnisa ke yaade asham dammaku sawalakka fuda asham dammaku lumin dararera sifudem bada gubana matera asham dammaku lumin dararera sifudem bada gubana matera jalalu madeti dalkana nagubtu jalalu madeti eso dhiirri kuni hiyyummaa kana dheessitanii qo'ise maaliifi shamarri isin jaalattan sababa hiyyummaa isinirraa fagaatti yeroo baay'ee utuu danda'amaa ta'eeti haati manaa manuma teesse jennaan akka seeraatti yoo abbaan manaa gadi bahee hojjetee waan mana keessatti hin jiraatan waan ilmaan ittiin guddifatan garri caalaan sila abbaatutu ba'achuu qaba haala biyya keenya keessaa hin beekta abbaan kun yoo biyyuma keessatti hanga danda'amaa ta'etti waan bu'uura qabu hojjetu ta'een ala bakka biraa dhaqee waan bareedaa tokko hojjetee dhufuudhaaf carraa hin qabu baay'ee jechuudha. Carraa bal'inaan kan qabu yeroo ammaa keessatti shamarranii waan ta'eef nuti akka shamarranii sana baanee hojjechuu osoo dandeenyeeti nutis baanee hojjechuu dandeenya sababni isaa haati mana haadhuma manaati. Mana keessaa bareeddi waan yoo mana babbareechite gadi baatee gaafa ol galtu haati manaa keetii yoo mana babbareechitee mana urgeessitee nyaata siif hojjettee daa'ima yoo kan qabdu ta'ee jedha daa'ima kee kana kunuunsitee gaafa hojjettee achi ol galtu boqonnaan kee haadha manaa keetiiti waan ta'eef kanan nutti tola silaa seerri uumamaas immoo garri caalu akka amantaattis yoo ta'ee jedhe shamarran baatee hojjechuurra dhiira ba'ee hojjetee mana isaa bulchaa garuu haala biyya keenya keessa jiru gaafa laallee jennu carraan dhiirri ba'ee hojjechuu baay'ee bal'inaa miti xiqqoodha. Carraa kana salphaatti kan argachuu danda'u shamarranii waan ta'eef silaa bakka isin haadha manaa taatee jirtu inni haadha manaa ta'u haadha manaa osoo hin taane waan barbaachisu tokko isin hojjettee biyyatti gaafa ergitee jettee inninis nama mana isaa jaallatu yoo ta'e jedhee nama humna si jaallatu humna nama tokko amma yeroo hedduu humna sun isa marara yoo ta'e ni addaa fi dadhabbiin isiidhaa sun isatti ni cimaa yoo ta'e waan silaan godhuu qabu arra isin itti jirti jee yoo itti amane bu'aa dadhabbiisiisan gara firitti jijjiiree olmaa
jalqaba yaadan saniif oolchanii garuu dhiironni baay'een akkasuma godhan. Irra hedduu walitti bu'iinsi gara kanaan kan inni uumamu gara jaalala irratti sagantaan hedduun nuti hojjenne kanaan wal fakkaata walii galanii gaafa biyyaa baanii jedhanii isiin biyya alaa teessee mana fincaanii dhiqxee waan baay'ee keessa dabarfattee jechuudha wanti isiin keessa dabarfatiin ijoolleen shamarran biyya arabaa hundi namaatu hin beeka waan ta'eef achi yeroo isiin hurkitee dafqa siitiin qarshii sana mana nuuf babbareechi gaafa dhufnee jennee achitti keessatti aara galfannee daa'ima keenyas jireenya keenyas fooyyeffanna jettee maallaqa achirraa argatte gaafa biyyatti galchitee jettu inni Gana akka waan masnaa naaroo inni tokko banameeti yookaan maallaqi san bakka irraa dhumu akka waan lafaa funaantee ergiteetti fi humni namaa ni dhumaa yeroonis ni deema achirraan immoo maallaqi kuni yoo kanii fi dhufeen jabeessanii kaboodaallee baraka hin qabu waanuma ol kaanii fudhanii akkasii irra hedduu gaafa siin hurkitee hojjettee dhuftee jettee namni biyyaa kun abbaa manaas haa ta'u jaalallees haa ta'u nama gara fuulduraatti bultee wajjin ijaarrachuus haa ta'u qarshii kana bakka hin taanetti balleessu yeroo baay'ee bakkisii kun itti mul'atu waan bareedaa tokko akka waan isiin qarshii lafaa funaantee itti ergituutti qarshii kana balleessu namoota biraatii wajjiniin hariiroo uumuu isii ganuu gaafa qarshii sana barbaadu qofitti hariiroo isiidhaan kan uumuu fi gaafa qarshii argate sana faa torban maallaqa deema afaan tola yaa yeroo hedduu bultiin namaa kanaan diigama waan ta'eef dhugaa dubbachuuf taanaan akka jarritti birrii fidanu osoo bakka jaraa buunee dhaqnee hojjennee finneeti sila waan kana irratti hojjennu kanaafuyyuu yeroo hedduu bultiin namaa jaalalli namaa sababa kanaan diigama waan ta'eef haadha manaa keenya godhanne erganne gara fuulduraatti sammuu bultii wajjin ijaarranne inni jaalallee keenya biyya biraatti gaafa ergannu gocha badaa tokko irratti raawwachuudhaan duratti akka haadha keessaa baatee yaadachuu haati kee akkasiin dubartii taate yaadachuu obboleettiin kee dubartii akka taate yaadachuu gara fuulduraatti ilmoo durbaa argachuu dandeessa ilmoo kan kee irratti gocha kana namni osoo godheeti ni fudhataa sammuun kan koo jettee yaaduun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef miidhamni gurguddaan gara kanaan obboleettiiwwan keenya irra dhaqqaba kun itti yaadamuu danda'uudha qaba. Amma kana nuti kana hunda maaltu nu fide imala karaa dheeraa adda fagaachuu fi hiyyummaa jaalalaan adda nama baastuudha akka ammaan tana sagalee obboleettii teenyaa kana dhaggeeffannee jechuudha. Amma isin miidhaan irra gahee osoo hin taane nuti yaada kana wanni kaasnee fi waan akkanaatu jaalala baay'ee karatti hambisee wal amantaallee namoota wal jaalatan jidduudhaa fuudhe. Kanaaf akkuma ati jettee itti yaadamuu qaba. Yaadamuu qaba osoo jarri kun haalli biyya keessatti mijataa ta'e hojjetanii jiraachuu danda'anii jaalala hedduu qabu jaalalli immoo fakkeenya ta'uudha akka jarritti wal jaallatan akkuma xalayaa irraa argitee jettee erga isarraa fagaattee jettee gammachuun qabdu hojiin ittiin tolu humna jaalala isaatiin jiraataa jirti waan ta'eef jaalalli akkasii immoo gara fuulduraatti gaafa waan yaadan milkeeffatanii walitti deebi'anii milkii bareedaa isaa ta'uu danda'a waan ta'eef maatilleen akka isaanii gammadu namootni naannoo isaanii jiran hundinuu jireenya jaalalaa akkasiisan barbaadan yoonii fi milkaa'echuu yoommoo milkooynee fageenyu kun booreessee hiyyummaan tun jabaattee waan hundarratti hiyyummaa rabbi alaafisu. hiyyummaa rabbi balleessu dhugaa dubbachuudhaaf taanaani hiyyummaan baay'ee badduudha. Kanaafuu abdii guddaa qabna jaalalli isaanii baay'ee namatti tola gara fuulduraattis walitti dhufanii bultii kan keessa jiran yoo ta'e jedhe yoo fuuldurattis bultii ijaarrachuudhaaf hawwanii jiran ta'ee jedhe jaalalli isaanii kun humna qaba waan ta'eef humni isaa kun osoo hin boora'in inninis akka bareechee jaallatu abdii guddaa qabna sababni isaa humna jaalala isaatiin kan isiin amma jiraataa jirtu waan ta'eef kanaaf kun baay'ee namatti tola gara fuulduraattis immoo akka jarri walitti dhufanii jireenya gammachuu isaa jiraatanu hawwinaaf akkana ammas shamarri yeroo nama haalaan ishee jaallatu tokko qabaattu wanni tokko ittiin ulfaatu diinota baay'ee yoo qabaattes hojiin ishee baay'ee yoo ulfaates wanti fedhe wanti isii dadhabsiisu jecha namaa haa ta'u hojii mana namaa haa ta'u haalotaan isiin jirtu hundinuu dhiphataa yoo ta'e nama isii jaallatu nama ifii jaallatu haalaan isii jaallatu tokko qabaatte
irkannoo godhatti bakka riqicha godhatti waan hundaa'u ni dandamatti akkuma baltiin teenya jaalalli isaa anaaf akka inni jetti kanatti shamarran baay'een akka akkas taaniin beeka akka jaalala nama qabu nama jaalatan haalaan qaban nama isaan jaalatu sun jaalala kennuuf wajjin wanni tokko isaan ittiin ulfaatu jecha namaatii gocha namaatii dalaga ittiin ulfaatu bakka itti gammadan akka dhiirotaatii mijaan dhiironni akkas taanis hin beeku shamarri garuu nama jaalatu oguu qabaatutti hedduu bakka yaa shamarran gaafa namarraa fagaatanii jedhanii namni isii jaallatu kun sagalee barbaadde biyya ormaa keessa jirti waan ta'eef wanti si mudatu hin beekamu yeroo hojii hojjettu sagaleedhaan ittiin dubbachuu jaalala kana kennuu fi abshir keessaa baataa jechuu kun baay'ee humna kennuu fi danda'a akkuma jette waan ta'eef egaa daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture ergaa xalayaa obboleettii keenyaas obboleessa keenya biraan geenye irra isiniin jenna isinis immoo ergaa jaalalaa kan qabaattan yoo ta'e jedhe karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin nu bira dhaqqabsiisuu dandeessu torban gaarii isiniif haa ta'u.